Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kuni qophii nooletiin egaa walitti deebineeti kan jirru qophii nooletiin yeroo adda addaatti dhimmoota garaagaraa irraa wahiloota koo rogeeyyiin miidiyaa adda addaa waliin mari'achaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as egaa kan nama fuulleeffachuun kan nama sababa godhachuun egaa akkuma barame marii har'a dhimmoota keessayyuu dargaggoonni ijaarumsa biyyaa keessatti gahee isaan qabanii fi gahee akkamii qabaataa turanii har'a hoo gahee akkamii qabaataa jiru gara fuulduraatti hoo gahee akkamii qabaatuu qabu kan jedhu geenummaan dargaggoota biyya keenya keessatti keessattuu gama siyaas diinagdeetiin hawaasummaadhaan gama teekinooloojiitii fi roga hundumaanuu dargaggoonni maal fakkaatu kan jedhu irraa waan muraasa kan kaasnu ta'a. Egaa akkuma barame har'a qopheessuudhaan qophii nooletiin isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaatii waa hilli kiyyammoo dhugomsa abdii yookiin karaa sooshaal miidiyaa dhugomsa oromootiin kan beektan isa waliin turtii kan goonu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'aa jechaa gama gummaaf teeknishaalatiin immoo jaallee birraatu nu waliin jirti hanga xumaatti nu faana ta'a jecha dhugomsa baga nagaan dhufti. Egaa har'a waa'ee dhimmoota dargaggootaatiin wal qabatee marii gabaabduu kan goonu ta'a keessattuu dargaggoonni akkuma jalqaba kaasee biyya kana keessatti gahee akkamii akka isaan qabaachaa turanii fi har'allee qabaachaa jiran gara fuulduraattis immoo qabaachuudhaan malan jennee yaadnurraa waan baay'ee kan kaasnu ta'a. Egaa biyya kana gaafa kaasnu lafeen dugugguruu biyya kana dargaggeessa. Dargaggeessi immoo ijaarumsa biyyaa keessatti maal fakkaata? Jijjiirama dhufe kana keessatti hoo sirna kana keessatti hoo gahee akkamii qabaataa ture? Har'a hoo gahee akkamii qabaataa jira gara fuulduraatti hoo kan jedhurra waan muraasa kaasnee mari'annu ta'a. Gaarii dhimmi dubbiin dargaggoota beektaa irratti deebinee kan dubbannu fi dargaggoo jechuun lafee dugdaa biyyattiiti jenna. Lafee dugdaa biyyattiiti dargaggoo yeroo jennu sababa malee miti. Sababni gahaan jira sababii ta'eef dargaggoon lafee dugdaa biyyattiiti. Egaa akkuma atuu haaftee dargaggeessi sirna dabre kuffisuu keessattis qooda olaanaa qabaachuu ture. Sirna kana gadi dhaabuu keessatti illee qooda olaanaa qabaachaa jira. Itti fufsiisuuf illee qooda olaanaa qabaachuu akka qabuuf dargaggoonni xiyyeeffachuun hedduu barbaachisaadha. Dargaggeessi sirna ijaaruuf qofa biyya ijaaruuf qofa osoo hin taane biyya ijaaruuf keessatti yoo hirmaannaa godhe qoonni isaa guddaadha. Dargaggeessi suni amma haala itti gaafatamummaa biyyaan irra jira jaamee akkuma anaa fi ati dargaggoota nuti lamaan keenya dargaggoonni si guutuun dhimma egeree biyyaa irratti dhimmi biyyaa na ilaalata dargaggoon hundi biyyaaf qopheessuun dirqama jennee sababa qabannuuf ispeeshaalii gama siyaasa irratti qooda fudhatummaan dargaggoota haga barbaachisutti gahaa miti. Haalaan dargaggeessi siyaasa biyya tanaa keessatti qooda fudhachaa jira. Ammoo kana caalaatti fuudhu danda'u qaba. Gama siyaasatiin dinagdeedhaan hawaasummaadhaan roga hundaanuu dargaggeessuu qophaa'aa ta'uun barbaachisaadhaas. Kan immoo dargaggeessuuf qopheessuu qofa osoo hin taane qaamni biyya hogganu sitti taasisu dirqama jedhee sababa namanuu fi anis kanumatti nama. Egaa nus akka dargaggeessatti kaleessas qaamolee dargaggoota hirmaannaa adda addaa keessa turan keessaa nus qaama tokko taanee akkuma jirutti ta'e egaa dargaggeessi keessattuu gama akka Itoophiyaatti itti dhufnu ta'a akka Oromootti gaafa kaasu dargaggeessi Oromoo kaleessa maal keessa ture dargaggeessi Oromoo kaleessa maal dhaalee beektaa dhaalman galtee dargaggootaatiif dhaalman inni akaakayyuu akaakilee abaabilee isaatirraa abbaa isaatirraa dhaalee dhufe akkaataa dhuma dhaawwata gulantaalee isaatiin dhaalaa dhufe galtee guddaadha. Har'a itti baha dargaggoota har'aatiif jechuudha. Keessumattuu dargaggoonni keenya kaleessaa baay'inaan maatii isaatirraa dargaggeessi Oromoo wanti inni dhaale qabsoo dhaale hiyyummaadha dhaale fincila diddaa gabrummaatti dhaale. Maaliif kana kan dhaale kan isa dirqisiise haalota kaleessa turan keessumattuu sirnoonni kaleessa turan dargaggoota keenyaaf siyaas diinagdee keessatti akka hirmaataniif karaan bannee fi barnoota qixa barbaachisaa ta'een akka hirmaataniif balbalan bannee fi teekinooloojii addunyaa kana keessatti qixa barbaachisaa ta'een keessattuu akka biyya kanaatti gaafa ilaalle dargaggeessi Oromoo qixa barbaachisaa ta'een hirmaachaan turre carraan arganne dargaggeessi Oromoo jechuudha. Carraa sana dhabuun isaa maal godhee tokko akka hiyyummaa dhaalu godhee lammeessuun akka yeroo hunda falmii fi qabsoo dhaalu godhee. Haa ta'u malee dargaggeessi Oromoo baroota darban waggoota 20-30 darban keessatti qabsoon inni gochaa ture waggoota 15 darban keessatti qabsoon inni gochaa ture bu'aa bilisummaa har'aa kana bu'aa jijjiirama har'aa kana kan fide bu'aa dargaggeessa Oromoo kaleessaati. Bu'aa dargaggeessa Oromoo har'a sirna kana keessattis ta'e kallattiilee adda addaatiin gahee isaa ba'achaa jiruuti. Kun immoo maal agarsiisa? Dargaggeessi kaleessa shoora gurguddaadha kan inni taphachaa ture. Garuu qixa kaleessa shoora gurguddaa sirna
kaleessaa sana sirna Oromoof hin taane sirna biyya kanaaf hin taane kuffisuu keessatti shoora gurguddaa taphachaa ture sana dargaggeessi keenya har'a ammoo shoora taphachaa jira. Dargaggeessi Oromoo akka qixa barbaachisaa ta'e biyya Itoophiyaa kana keessatti qooda fudhatee shoora taphachaa jira yoo jenne sun kan hundumaaf gaaffidha. Dargaggeessi Oromoo yeroo kanatti irra hedduu adda addaatti qoodameeti kan jiru. Gariin warra hidhatee gaaraa fi laga taa'ee jiru gariin warra mootummaa kanan makamee sirna kanan makamee sirna kana jabeessu sirna kana waliin hojjechaa jiru gariin immoo warra albeen isaanii qara lama ta'ee gara lachuu muraa jiru gariin immoo warra cal'iseetuma taa'aa jiru beektaa wanti kun biyya kanaaf sodaadha dargaggeewwan iddoo hundumaa jiran kun xiinxaluun gaarii natti fakkaata. Fakkeenyaaf keessumayyuu dargaggoonni kaleessa gahee gurguddaa taphataa turan har'a callisan maaliif callisan wanti isaan callisiise rakkoolee dhuma kana qofa rakkoolee amma iddoo adda addaatti qaqqaaqamu kana qofa rakkoolee kana isaan callisiise dargaggoonni kun har'a keessumattuu dargaggoonni har'a callisanii mana taa'aa jiran kun dargaggoota kaleessa sirna kana fiduu keessatti gahee olaanaa taphatanii fi qabsoo sirnoota kaleessaa san kuffisuu keessatti gahee gurguddaa taphatan turan. Kanammoo hiriyootuma kiyya fi hiriyoota keetirraa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya hiriyoota keenya baay'ee fakkeenya fudhannee kaasuu dandeenya warri kaleessa adda durummaadhaan sirna darbe san kuffisee sirna kana fiduu keessatti gahee gurguddaa taphatan har'a sirna kana keessas qoodan qaban warra gaaraa fi laga hidhatee taa'u keessas qoodan qaban warra albee isaanii qara lama gara lachittuu muru keessas qoodan qaban tataa'aniituma jiru jechuudha warri kun hoo maalii kan jedhu sanallee tilmaamuu feesisa iddoo dargaggeessi kun jiru maaliif jennaan dargaggeessi kun har'a humni oomishaa guddaan biyya kanaa dargaggeessa humna kanatti yoo fayyadamne biyyi kun humna dargaggeessa kanatti fayyadamuu hin dandeenye taanaan carraan biyyi kun akkaataa barbaachisummaa isheetti saffisaan guddachuu dhiphaadha jedhee nama. Waan sirrii kaaftee waan bu'uura baay'ee wanni ammaa kaaftee sadarkaa biyyattii waan xiyyeeffatamu qabarraa. Dhimmi dargaggootaa akka maatuu kaaftee dargaggoonni baay'een callisaniiru. Nus beek jaarannee miti. Hamma akkanatti fuulduratti baanee gaafa mootummaa hojiilee mootummaan hojjechaa jiran kana dhiibnu kana hawaasa keessa rakkooleen jiran akka jirutti ta'eeti gaafa rakkoo sun dubbachuu dhiibnee rakkoo furachuudhaaf boru bulfannee boru dubbanna har'a immoo sirna Oromoon akka Oromootti sirna ijaarrachaa jira. Akka biyyaatti sirna ijaaramaa jira. Sirnatu Oromoodhaan Itoophiyaaf ijaaramaa jira jee amana dhuunfaa keetti jechuudha. Isii kana gadi dhaabuudhaaf rakkoolee keessoo keenyaa keessatti qabannee yeroodhaaf qabnee isiilee boru sirna ittiin ijaaran kana rakkoo kana furra sababii ta'eef jennee gaafa duratti baanee mootummaa faana dhaabbachaa hin jirru dhagaan baay'ee nurra tuulamaa jira beeka. Abaarsa baay'ee harkachaa jira. Arrabsoo baay'ee harkachaa jira. Aroon kira booda dhimmi abaaramee arrabsamee faarfamee dhimma kiyya miti. Hegereen boruu irratti maaliin hojjechaa jira jees of gaafadha malee jechuudha. Egaa dubbii dargaggoota wajjin qabatu jiru fakkeenyaaf dargaggeessa akka gartee qaama guutuudhaan hojiilee mootummaan dhugaan lafa jirtuun hojiilee jiran busheessuu qaamota garagaraatiitu dargaggeessa tokko konfeesii godhaa jira. Mallattoo gaafii keessa galchaatiin jira. Mallattoo gaafii sana keessa akka isaan galaniif kan taasisaatiin jiru kaabinee sadarkaa gadii jirtus amma muummichi ministeeraa pirezidaantii naannoo Oromiyaadhaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee roguma hundaan qabadu bulchiinsaalee godinaatii fi aanaalee yoo fudhatte jechuudha. Isaanan jala warri jiran caasaaleen kaleessa sirna wayyaanee keessa turan gadii san keessa jiran akka bara durii sanitti yaaduu warri barbaadan jiru yoo ta'e isaan san mootummaan dura dhaabbachuu qaban illee dura dhaabbachuu qaban. Biyyi kun kaabinee gandaatii fi araddaa qofaan hin bultu. Biyyi kun bulchiinsa godinaatii fi aanaa qofaan hin bultu. Biyyi kun mootummaa naannootii fi dhala qofaan hin bultu. Dargaggeessaa fi hawaasni guutuun akkaataa biyyattiitti ceesifamuu qabdu irratti walii galanii deemti malee qaamni hooggansaan taa'u tokko qoftiin biyya akkaataan sheeppis godhe qofatti deemte jechuun hin danda'amtu jechuudha. Isii kanaaf akkaataa itti kaaftee dargaggeessi callisuun tokko rakkoon jiru tokkoffaa simatamuu dhabuu irraa hin natti fakkaata. Fakkeenyaaf aanaaleerra godinaaleerra ganda warri jiran kaabineen ganda jirtu. Bulchiinsi araddaa bulchiinsi gandaa maaloo sadarkaa gadii jiran suni bifa kamiin dargaggoota qabachaa jiran. Yeroon kun murteessaadhaa fi murteessaa gartee dargaggeessa yeroo haala gaariidhaan simatee hawaasummaa guutuun akka sirna faana hiriiruuf yeroo hojjetamuu qabudha. Sirna faana qofa hiriiruuf qofa miti kaayyoon uummata Oromoodha. Sirna wajjin deemuu qofa osoo hin taane gaafa mootummaa kana hojii mootummaa kanaa dubbattu akkaataa mootummaan kun itti deemuu qabu dubbattu akka
akkaataan boruu ani itti jiraadhu ilmi kiyya boruu itti jiraatu ilmi kiyyaa boruu itti jiraatudha arra bu'uuree isaa jira jechuudha. Kanaaf dargaggeessa akka ati kaafte dargaggeessi gadii san jiru dargaggeessi iddoo kamuu jiru hirmaannaa gara kamuu hin qabaanne warra bosona keessa jiranis hin qabaanne warra abala lamaan nyaatanis hin qabaanne qaama tokkos deeggaraatiin hin jiraanne rakkoon bu'uurri isa kanaa simannaa dhaba yookaan ammoo haalata hubannoo kannoo fi dhaba gama mootummaa irraa hinatti fakkaata. Kanaaf inni sun caasaaleen gara gadiitti jiran arrallee dargaggoota ija shakkiitiin ilaaluu jira. Ani amma fakkeenyaaf Harargee keessa deemaan ture. Iddoo tokko tokkotti iddooleen itti ija shakkiitiin dhugoomsaan kaleessa warra qabsoo akkasii keessa ture maaloo keessa ture iddoon itti jaamu jira. Of course sir. Kuni akkam beektaa amma waan yaadachiiste beektee warra waan mootummaan kun hojjetu yeroo hunda busheessuu barbaadan. Warra sammuun isaanii akka bara wayyaanee sanatti yaadu jira beektaa warra mootummaa kanaa fi sirna kana mormu. Waan mormuun beekamu warri mormu kun sirna mormamoo mootummaa mormamoo dhaaba mormamoo dheengadda yeroo darbe miidiyaa biraa irratti waan kana kaasaa turre. Maal akka mormu warra hin beekneen warri gadii kun warra sammuun isaanii sooftiweerii sammuu isaanii hin jijjiiramne akkuma bara wayyaanee san dargaggeessa gaafa jedhan ija shakkiitiin ilaalantu jira. Ilaalchi kun cabuudha qaba. Ilaalcha kana immoo mootummaan irraa hojjetee sirreessuu danda'uudha qaba. Dirqama qaba waan ta'eef. Keessumattuu amma iddoo adda addaatti yoo fakkeenya fudhanne dargaggeessi yeroo baay'ee kan yaamamu egaa nuti akkuma sirna kana jabeessinee deeggarru sirna deeggaruu jechuun waan gaarii inni hojjete badaa inni hojjetes waliin harka dha'uufi miti. Waan dansaa inni dalage harka dha'uu fi waan uummata bu'aan buufamee irra dhaabannee harka dha'uufnaaf harka dha'uu miti jabeessuun waan dalagame san gabbaasanii irraa dubbatuun harka dha'uufi miti. Kuni dogoggora kan sirreessaa jechuun irra busheessuun kan hubatuu danda'u qaban. Caasa mootummaa irra hedduun dargaggeessa irratti wanti inni hin hubanne qaama isa yeroo hunda rakkoo isaa waliin warra harka isaaf dha'u barbaada. Kun sirnas hin ceesisu, mootummaas hin ceesisu, dhaaba biyya kana bulchaa jirus hin ceesisu. Maaliif jennaan dhaabni biyya kana bulchaa jiru yoo rakkoo keessa gala biyya kana rakkoo keessa gala waan ta'eef. Dhaabni barbaade boruu dhufee biyya kana bulchuu danda'a. Garuu haga dhaabni tokko biyya kana bulchaa jirutti dhaabni sun kabajamuu jabeeffamuu danda'uudha qaba jedhee namana. Dhaaba fedhe yoo ta'e. Maaliif jennaan biyyi dhaaba sun waliin qilee buute waan ta'eef. Yeroo baay'ee wanti nuti gama caasaa mootummaatiin wanta dargaggeessa irratti deemu yoo arginu dargaggeessi hundi ija tokkoon ilaalama yeroo iddoo hedduutti. Dargaggeessi isaan addatti baasanii ilaalan dargaggeessa rakkoo isaaniitis gaarii isaaniitis hamaa isaaniitis walumaan qabanii isaan faarsan. Kun immoo maali sirna biyya mootummaa qilee buusaa deemaa jechuudha. Dhaaba qilee buusaa deemaa jechuudha. Sanduuba maaltu jira mootummaatu jira mootummaa maal biyyatu jira. Biyyi isa waliin qilee buuti. Kanaaf immoo nuti yeroo baay'ee dhoodhisnee kan kaasnuuf kanaaf. Iddoo hedduu dargaggoota waa hunda waa cuf keessa hin jirre ija shakkiitiin ilaaluu maaf calliste? Qaamni mootummaas ija shakkiitiin ilaala. Qaamni miti mootummaas qaamni hidhatee naannolee adda addaa keessa socho'u kunis ija shakkiitiin ilaala. Maaf calliste? Ergama maalii qabda? Dirqamaati qaama tokko jala hiriirtee yookiin mormuu qabda yookiin deeggaruu qabda akka jechuuti biyya kana keessatti. Bilisummaan dargaggeessi qabu maali kan jedhu mootummaan dhaabbatee ilaaluu danda'uudha qaba. Dargaggeessi biyya kana keessatti bilisummaan qabu. Dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Dargaggeessi bilisummaa qabus immoo bilisummaa isaatiitti fayyadamee jira qixa barbaachisaa ta'e. Dargaggeessa bilisummaan arganneef immoo qixa barbaachisaa ta'e bilisummaan kennameefii jira. Dargaggeessi yeroo akkamii qofa barbaadamaa jira biyya kana keessatti. Fakkeenyaaf hirmaannaa dargaggeessaa mee qixa hundaan halaallu. Dargaggeessi kaleessa biyya kana sirna kana ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabu. Caasaa gadiitirraa caasaa gandootatirraa kaasnee haga sadarkaa caasaa federaalaatti qixa barbaachisaa ta'e dargaggeessa yoo jedhu dargaggeessa Oromoo qofa miti. Akkasuma dargaggeessi naannoo Tigraayis dargaggoonni naannoo Amaaras dargaggoonni naannoo Beenishaangul Gumuz dargaggoonni naannoo Sumaalis akkasuma naannoo Sidaamaa Affaaris hundumtuu uummattoota kibbaas qooda qaba biyya kana keessa qixa barbaachisaa ta'een qooda fudhataa jira dargaggeessi. Maaliif waa'ee kana kaasna? Humni guddaan biyya kanaa dargaggeessa jennee erga kaasne. Humni guddaan biyya kanaa humni biyya kana ijaaruu danda'u humni biyya daangaa biyya kanaa birmadummaa biyya kanaa kabachiisuu danda'u dargaggeessa erga jenne qixa barbaachisaa ta'een immoo dargaggeessi hirmaachaa jira. Yoo jenne kun hundumaaf gaaffiidha. Mallattoo gaaffii keessa jira. Qixa barbaachisaa ta'een dargaggeessi hirmaachaa hin jiru. Dargaggeessi qixa barbaachisaa ta'een hirmaachuu dhabuun tokko misoomni biyya kanaa akkaataa barbaachisummaa isaatiitti akka hin saffisne ta'u. Keessattuu waan aadaa hin baratamne tokko jira naannoo Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waan fiizikaalaan ofii kiyyaa qaamaan deemee erga godinaalee hedduu keessatti. Dargaggeessa tokko yoo inni barnoota irra turee gara maatii isaa deebi'u yookiin ganda dhaloota isaa araddaa dhaloota isaatiitti deebi'u ija shakkiitiin ilaalama dargaggeessi kun.
bu'aa dargaggeessi suni haga ammaatitti buusee fi dargaggeessi kun biyya kana bu'aa maalii buusuu qaba jedhanii yaadurra dargaggeessa san negatiiva irratti barbaadanii yookiin mana hidhaatti dabru yookiin immoo qaamni miti mootummaa ta'e ati qaama mootummaa deeggarta ati basaasa mootummaati jedhanii yookiin rashanuu waan akkanaatiin baratamee jira biyya kana keessatti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti. Kuni maaliif ta'a? Dargaggeessi har'a inerjiin dargaggeessatii fi inerjiin nama ga'eessa tokko wal adda. Dargaggeessi har'a miira waan baay'ee gochuu danda'a. Dargaggeessa sana silaa gorsuu, silaa hubachiisu, hojiidhaan biizii godhanii waan san dagachiisudha immoo dargaggeessa kanarratti tarkaanfii fudhachuutu biyya kanaaf furmaata fida. So kana dhaabbatee ilaaluu danda'uudha qaba mootummaa. Yeroo baay'ee wanti nuti arginu dargaggeessa kanarratti tarkaanfii yeroo fudhatamu argina. Dargaggeessa irratti tarkaanfiin yeroo hunda fudhatama taanaan biyya kana eentu jijjiira. Biyya kanaafoo namni ta'u guddifamaa jira. Liidarri akka muummicha ministeeraa kana boru bakka bu'a jennee yaadu dargaggeessa qabna har'a dargaggeessa akkamitti ijaaramaa jira. Dargaggeessi har'a mootummaan ijaarre jedhee yaadu dargaggeessa nuti hedduu beeknu haga sadarkaa gandootatti irraa kaasee haga sadarkaa federaalaatti dargaggeessa gaarii mootummaa samaa mootummaa solumaan qabee too mootummaa fi sirna kana dhaaba kana deeggaraa oolu. Biyyi tun immoo sadarkaa qixa sadarkaa biyyoota guddataniitti yaamna yookiin akka ishiin dorgomtuuf hojjenna yoo ta'e dargaggoota qixa saniin guddisuun hin barbaachisu. Dargaggoota haqaa fi dhugaa irratti dargaggoota beekumsa masakame guddisuutu barbaachisa. Dargaggoota ajandaa fakkeenyaaf akka fakkeenya si kaasa. Warraayyaa miidiyaa jedhamtu jira. Isaan keessatti akkaataan pilaatfoormii sooshaal miidiyaa itti fayyadaman kun dansaa ta'ee osoo jiru waan sanarra bobba'ee kan jiru irra hedduun dargaggeessa. Dargaggeessa meeqatu yaadama mataa isaatiin raayyaa miidiyaa kanarratti maaliif gochaa oola waa barreessaa oola. So question kun gaaffii. Kun irraa kaasnee maal hubachuu dandeenya? Dargaggeessi kun beekumsaan masakamaa jira, beekumsaan guddachaa jira, beekumsaan masakeessinee. Kanarratti mootummaan hojjechuu danda'u qaba gabbu'ee. Kana yoon jedhu iddoo hunda jechuu kootii miti yookiin qaama hunda jechuu kootii miti. Irra heddummeessu waan akkanaatiif baay'ata waan ta'eef. Dargaggeessi tokko qixa barbaachisaa ta'e biyya kana keessatti gahee fudhachuu danda'u qaba jedhee nama. Lammeessu dargaggeessi akkaataa beekumsaa fi dandeettii inni qabu masakamaa dandeettiidhaan akka inni of ijaaraa barnootaan dinagdeedhaan teknooloojiidhaan akka inni of ijaaraa deemu akka inni of guddachaa deemu guddisuun barbaachisaa natti fakkaata biyya kana keessatti. Ilaa bu'uura dubbii kaasaatiin jirtu dhimmi dargaggootaa kunin beek rakkoon gaafa rakkoo dargaggeessaa yookaan ammoo rakkoo sirna keessa yeroo sirni faraasfamu beek rakkoo sirna keessa hin jiru jechuu miti. Warra bulchiinsa harka qaban yeroo sappoortii godhaatiin jirru tootaalii rakkoon goolabameera jechuudha miti. Ija shakkii dargaggootaa dhugaa lafa jiru qabatamaa jiruun muummicha ministeeraatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ispeeshaali waa'ee dargaggoo Itoophiyaa Oromiyaa irraa yoon dubbadhu karoora fedhii fi hawwiin bulchiinsa hooggantoota federaalaa fi Oromiyaa irra jiran Oromoo keessaa bahanii dargaggoota hegeree biyya kanaa kan itti dhufuufillee qopheessuu malee jibba akka hin qabne shakkii tokko hin qaban. Dheengadda mariisa biyyoolessaa kanatti gaafa hirmaadhu hooggantoota anaanolee hunda waliin achi iddoo sagantaa isaa irra ture. Pirezidaantii mootummaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa itti tola garee piikcharii hojii fudhadheen ture beeka. Dubbisee dhugaa dubbachuuf harka kiyyaan dhungate. Dargaggeessaa keessa jechuun Harargee keessa deemeen naannoo Harargee dhaqee Harargee keessa iddoo garaagaraa deemeen hojiilee misoomaa qofa irratti xiyyeeffadhe hojiilee misoomaa sana beeksisaa hin ture. Ammallee karaa boodallee godinaalee garaagaraatti fufuun deema. Egaa jajjabina akkasii gaafan isa bira harkadhu. Ammoo godinaa fi aanaalee garaagaraa irratti ganda garaagaraa irratti akkaataan dargaggoonni itti ilaalamu. Ana osoo hin taane fakkeenyaaf maanta miidiyaa irratti waan biloo influensii godhuuf waan tokko tokkoof akkaataan itti gubbaa gad dhaqus waan jiruuf xiyyeeffannoo gara kiyyaa osoo hin taane akkaataa dargaggeessi itti ilaalamu hawaasa keessa gaafan olii gadi deemu yoo namni tokko iddoo wayiirraa iddoo wayii dhufe amma fakkeenyaaf abbaa kiyya jechuu kan dhala jechuudha. Olmus waggaa lamaan irratti natti fakkaate namni ilma inni fuudheetu ilma abbeeraa jechuudha. Adeera jennaan nuti gama argaa irratti ilma obboleessa abbaa kiyyaa intala kanne. Intala inni kanne sanii fi aboorratee jaamiyatti soomana keessa waan namatti dhufantu jira. Namni isaan bira dhufee abbaa kiyya fa'aa bira jechuudha. Maaliif keessummaan osoo nuti hin beeksisin si bira dhuftee harka hidhanii tuman abbaa kiyya. Harka duubatti hidhanii dhiirti nama bulchiinsa san nama san maqaa miidiyaa gubbaatti kaasuun barbaaduu fi malee osoo beeku abbaan kiyya nama sirna dabre keessattis akka inni sirni sun cabuuf qooda shora olaanaa taphataa ture. Arallee halkanii fi guyyaa osoo ani beeka jalqaba akka mootummaan kun aangootti dhufetti waggaa tokkichaa san boodatti yeroo haga ta'eef mootummaa mormuun ture beeka.
amma ammoo hojiileen mootummaa kana akka hojjetamaa jiran akka inni deeggaruu na fide. Gaafa sana abbaan kiyya nama egereen biyya tanaatiif siin dura mootummaa kana caalaa biyya kanaaf barbaachisu jiru jedhama malaatu ture. Isa sanii sababa keessummaan si bira dhufteef osoo nu beeksisin si bira bulte jaamuuf qofa tumanii ana geessanii akka malee godhan jechuudha. Kana jechuun wanni kana kaasuuf xiyyeeffannoo abbaa kiyyaa qofa irratti kaasuu hin taane aanaalee hedduu jira wanti akkana. Isiin kun immoo ija shakkiitiin dargaggeessi ija shakkiitiin ilaalamu kun hafuu qabu. Mootummaan isa immoo waan kana godhuuf qabu. Fakkeenyaaf haalli qabatamaa biyya keenya keessa jiruun qaamni hidhatee socho'u jira, qaamni karaa nagaatiin socho'u jira. Isiilee kana hundaaf mootummaan isaan kana hawaasa irratti kakaasuudhaaf waan kana godhama jaalatii shakkuu maru. Of course waan san mirkaneeffachuun isaaniifis hojii isaaniitti waan gaarii suuraa qabu. Haa ta'u malee bifa tasgabbii qabuuf miira gaarii ta'een milishaas ta'ee qaamni nageenyaa poolisiis ta'ee qaamni kamuu dargaggeessa arra fakkeenyaaf qabu ergaa qabu ulee ergaa qabu dhawanii cabsanii akka fedhan godhuu danda'u. Garuu immoo biyya kana cabsaa jiru, biyya kana dhawaa jiru, hamilee biyya kana dhawaa jiru. Dargaggeessaaf xiyyeeffannoo kan dhabuun jechuudha. Dargaggeessi akka mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaatis godhan jirutti dargaggeessa mootummaa kanas ta'ee boru biyyoon harkaa fuudhan guddisuu qabnaadha karoorri mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaa federaalaa. Isiin sun sadarkaa caasaa godinaa fi aanaa argate bu'uu danda'u qabdiin dhaamsa keenya dargaggoo hundaati jechuudha. Qooda fudhannaa siyaasaa keessatti ija shakkii san keessa dargaggeessi baafamuun dargaggeessi keenyas qaama kamtu waggoota 50 60 70 dabre isaan boochisaa turee fi qaama kamtu yeroo muraasa keessatti jijjiirama biyyaa fidaa jira adda baafachuun barbaachisaadha jedhama mana akka dhuunfaa kiyyaatti warra qabsoo kaleessa darbaniif hojiileen isaa hojjetamaa turaniif galata qabnaaf dhaabbilee siyaasaa Oromoo kamiifuu jechuudha. Haa ta'u qabatamaadha wanti dhufaatiin jiru qabsaanii galata qabu of course garuu biyya ceesisuu irratti hin dandeenye. Biyya ceesisuu kan biyya qabee biyya ceesisaa hin jiru sirna kana wajjin dhaabbatanii biyya ceesisuun dargaggeessa keenyaaf dirqama jedhama. Keessattuu dargaggoonni biyya kana keessatti xiyyeeffannaan ijoon dargaggeessaaf hin kennamne ani yaaduu fi ani argaa ture yeroo hunda ani irraa taajjibu irraa haasa'u dhimma diinagdeeti. Dargaggeessi biyya kanaa keessattuu dargaggeessi Oromoo diinagdee hin qabu. Sababa diinagdee hin qabneef dargaggeessi mana bunaa taa'ee, mana jimaa taa'ee, mana farshoo taa'ee wal cabsaa oola. Har'a yeroo kanatti iddoo adda addaatti wanti ati argitu yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti yeroo waraanni banamaa oolu argita. Waraanuma walitti banamaa oolu. Eenyu fi eenyu gidduutti dargaggeessuma Oromoo fi Oromoo gidduutti obboleessumaa fi obboleessa gidduutti ka waraanni banamaa oolu. Kun maal agarsiisa? Dargaggeessi xiyyeeffannaa biraa qabaachaa akka hin jirre agarsiisa. Yoon kana jedhu dargaggeessi gam diinagdeetiin xiyyeeffannaa gaarii osoo qabaate dargaggeessi diinagdee gurguddaa sochoosaa osoo jiraate diinagdee keessatti hirmaachaa osoo jiraate yeroo itti taa'ee mana farshoo mana bunaatii fi mana jimaa taa'ee wal cabsaa ooluu qabu jedhee nama waan yeroo qabuuf taa'ee wal cabsaa oola dargaggeessi waan yeroo qabuuf taa'ee dargaggeessi waan biyya kana ceesu osoo hin taane waan biyya kana hin ceesine irratti mari'achaa oola waan ololoota biyya kana diiguu taasisaa oola yoon kana jedhu dargaggeessa gartuu xiqqaan kanaaf dargaggeessi sirna kana deeggarus ta'e dargaggeessi sirna kana deeggare dargaggeessi qaama kam waliin iyyuu hiriiree jiru biyya kana keessatti diinagdee jabaa qabaachuu qaba jedhee nama naan. Diinagdee kana keessatti qixa barbaachisaa ta'e hirmaachuu danda'u qaba dargaggeessi. Akka fakkeenyaaf si kaasa yeroo adda addaatti irraa kaasaa ture waan kana. Dargaggeessa ammaa carraa hojii dargaggeessaaf uumuu wanni jedhamu tokko ni jira. Keessattuu dhimma inisheetiiviidhaan wal qabate waan eeriyaa dhimma inisheetiivii dhimma IMX jedhamu kanaan wal qabatee yeroo hedduu godinaalee hedduu keessatti deemee xiinxalee arge. Qaamni barbaade as gabbee ilaaluu danda'a asuma naannawa magaalaa Finfinnee kana magaalaa Shaggar kana gabbee ilaaluu danda'a. Fagoo osoo hin deemne godinaaleewwan tuulama kana keessa jiran Finfinnee marsanii jiran gabbee hubachuu danda'a. Fageenya osoo asii Wallagga Harargee osoo hin deemin. Sigalee kanaaf dargaggeessaaf carraan hojii uumame yoo abbaa qabeenyaatiif carraan hojii dabalataa uumame. Kan jedhu tilmaamuu barbaachisa. Yeroo kanatti yeroo baay'ee mootummaan riippoortiin mootummaa kana bira ga'u riippoortii akkamiiti? Dargaggeessaaf carraan hojii uumame. Inisheetiivii sanatti hojjechaa kan jiru dargaggeessa miti. Yoo xiqqaate 95 ol abbaa qabeenyaati achi keessa kan jiru. IMX biyya kana keessatti ijaaramee hojjechaa kan jiru yoo xiqqaate 95 ol abbaa qabeenyaati. Kanaaf dargaggeessi maal haa ta'u? Heddummeessa yeroo baay'ee yeroo dargaggeessatti quba qabna nus akka dargaggeessatiitti waan addaa argannee yookitti waan addaa nuuf ta'amee miti. Hanga dargaggeessa sana ol kan miidhamaa jiru warra waa'ee dargaggeessa waa'ee biyya kanaa gabbee akka keenya kana fuulduratti haasa'u. Yeroo baay'ee kana ka haasa'uuf immoo kana ka irraa dubbannu immoo waan dirqama qabnuufi waan irraa haasa'uu qabnuuf waan kanarraa kaasna yeroo baay'ee dhimma dargaggeessatiin keessa wal qabate. Waa'een dargaggeessaa kun hundee irraa furmaatan arganne taanaan nageenya waara biyya kana keessatti finna jedhanii yaaduun ani kijiba na fakkaata. Kanaaf dargaggeessi tokko diinagdee waara gonfachiisu. Diinagdee waara dargaggeessa kana gonfachiisne jechuun
maqaa dargaggeessatiin har'as kan daldalaa jiru abbootuma qabeenyaa bara wayyaanee jala turetu har'allee kobbortaa jijjiirratee maqaa dargaggeessatiin daldalaa jira. Kan immoo gabbaanii ilaaluu danda'an. Inisheetiif irratti hojjechaa kan jiru dargaggeessa miti paarsantii hedduun yeroo baay'ee waan gama mootummaatti bu'amu kana hin fedhu namni baay'een nuti immoo irraa kaasna irraa ka'uudhuma qaba dirqama waan ta'eef. Kanaaf dargaggeessi dhugaadhaan hojjechaa jira. Dargaggeessi hojjechaa hin jiru. Dhugaa irraa kaasna yoo ta'e dargaggeessi hojjechaa hin jiru. Yoon kana jedhu dargaggeessi carraa hojii argate hedduutu jira. Dargaggeessi haalli mijaa'eef hedduutu jira. Dargaggeessi haalli mijaa'eef kanatti hin fayyadamne immoo hedduutu jira. Itti fayyadamuu danda'u qaban. Garuu carraa bal'aan dargaggeessaa ol kan kennameef maqaa dargaggeessatiin abbootii qabeenyaati. Maqaa dargaggeessatiin investimentii irratti bobba'ee hojjechaa kan jiru abbootii qabeenyaati. Dargaggeessi har'a zeerorra har'a ilmaan haadha hiyyeessaa haati hiyyeessaa cilee qoraan kobota itti baatte fakkeenyaaf gaara Inxooxxoo kana gaafa gabbaate haadholiin harmee kobota dugdatti baatanii faltii loonii taraa kan qophaa'u kana kobota dugda baatanii qoraan dugda baatanii gurguraas magaala kana jala. Kan maal agarsiisa akkanatti haadholiin harmaa ilmaan isaanii barsiisanii na jijjiira jedhanii dargaggeessa kanatti rakkatanii guddisanii sadarkaa kanarraan ga'anii dargaggeessise ilmaan isaanii akkasii guddisan kun gaafa kaampaasidhaa giraajuweet yookiin barnoota xumuree galee mana jimaa mana farshootii fi mana bunaa oolu. Luku haadholii harmaa sanatti maaltu dhaga'ama ijoolleen kun maatii isaanii dhaqqabanii hin dhaqqabne kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu tokko xiyyeeffannaa kennuufii qaba lammeessoo dargaggeessi carraa argametti diiteelii fayyadamuu danda'uu qaba sadeessoo qaamoliin maqaa dargaggeessatiin abbootiin qabeenyaa qaamolii gadii waliin keessattuu qaamolii mootummaa waliin ta'uudhaan maqaa dargaggeessaa kanaaf fayyadaman abbootii qabeenyaa hedduu jira kun immoo maal godha dargaggeessi akka inni carraan arganne biyya kana keessatti akka inni mootummaa kanarraallee akka inni amanamummaa hin qabaanne kan godhu wantoota akkanaa kana kanaaf dargaggeessi eeriyaa diinagdee irratti xiyyeeffannaa guddaa argachuu danda'uudha qaba. Keessumaa kabiroo kalammeessu dargaggeessi gama diinagdeetiin gama teekinooloojiitiin maal fakkaata? Dargaggeessi fakkeenyaaf biyyoota guddatan fakkeenyaaf har'a biyyoonni guddatan dargaggeessa osoo hin taane daa'imman sadarkaa dargaggummaa irra hin geenye sadarkaa gaammeetirra jiran har'a teekinooloojiidhaan saayinsii teekinooloojiitiin akkam akka isaan deeman biyyoota hedduurra odeeffatu. Ilaaluu ni dandeenya sooshaal miidiyaa kanarra waa hedduu hubachuu ni danda'ama waan ta'eef iimeeli googil gochuudha waa hedduun ni argama waan ta'eef kanaaf yeroo itti sadarkaa dargaggummaatti osoo hin geenye daa'imman biyyoota biroo sadarkaa saayintistii jajjaboo ta'anitti keenya dargaggeessi mana bunaatiif mana jimaa oolu kun maaliif xiyyeeffannaa dhabuudha lammeessoo abbaan qabeenyaa biyya kana dargaggeessa kana maaliin bu'aan inni buuse kimteen loojetiin gama diinagdeetiin carraan inni uume maali dargaggeessa kana baasuu keessatti abbaan qabeenyaa maali abbaan qabeenyaa biyya kanarra qabeenya biyya kanaatiin sooromee biyya Dubaayititti real estate ijaaraati kan inni jiru biyya Dubaayititti mana istaandardii isaa eeggate ijaarachaa kan inni jiru kun immoo maaliin dafqa dargaggeessatti kan inni fayyadamu abbaan qabeenyaa biyya kana kanarratti mootummaan xiyyeeffannaa gochuu danda'u qaba silaa gahee gurguddaa kan taphatu abbootii qabeenyaati dargaggeessa carraa hojii uumuu keessatti dargaggeessa baasuu keessatti abbaan qabeenyaa biyya kanaa yoo fudhatte humna dargaggeessaa kana waarshaalee hedduu magaala shaggar kana keessa jiran gabbayee fudhu gara duukaman kan deeme akka fakkeenya kaasuu ni danda'a. Warshaaleewwan biyya kana keessa industiriiwwan gurguddoo biyya kana keessa jiran humni itti fayyadamaa jiru heddummeessi dargaggeessa Oromooti. Dargaggeettii Oromooti. Qeerroo Oromoota achi keessa jira. Mindaan isaanii qarshii 1,500 qarshii 2,000 humna dargaggeessaa kana itti fayyadamaa oola abbaan qabeenyaa. Abbaan qabeenyaa biyya kana immoo investiin gochaa jira. Asii deemee Dubaay irratti investiin gochaa jira. Biyyi waa lama miidhamaa jirti tokko humna dargaggeessaa dhabaa jirti lammeessoo riisoorsiin biyya kana asii bee biyya biraatti ittiin investi ta'aa jira kana xiyyeeffannaa godhee hordofaa jira mootummaan kanaaf xiyyeeffannaa dargaggeessaaf kennu gaafa qaamni tokko gabba'ee rakkooleewwan jiran kana dubbatu biyya kana keessatti maaltu jira beektaa abbaan qabeenyaa ati waan rakkoo gama abbootii qabeenyaatiin jira dubbata taanaan maallaqaan sitti bichisiisee sijjeessisuuf sireebsisuuf haadha wanti biyya kana keessatti barame qaamoliiwwan aantummaa hin qabne qaama mootummaa keessa jiran qaamolee nageenya fayyadamuudhaan yeroo itti dargaggeessaa fi qaamolee fuuldura ba'anii waa dubbatan yeroo miidhan kan nuti arginu. Waan kana itti dhiyeenyaan quba qabna irraa kaasuu dandeenya akka ragaatitti maqaa tokko lamaan kaasne yoo kana jennu biyya kana ijaaruun kan danda'amu biyya kana ceesisuun kan danda'amu sirna kana ceesisuun sirna jabaa ijaaruun kan danda'amu yoo rakkoo keessoo gingilfame haalaan yoo gingilfame kanaaf rakkoon dargaggeessa xiyyeeffannaa furamuu danda'uudha qaba xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba gama mootummaatiin keessattuu gama eeriyaa abbootii qabeenyaatiin waan jiru abbootiin qabeenyaa biyya kanaa dargaggeessaaf carraa hojii uumuu dirqama qaba. Har'a garuu humna abbootiin qabeenyaa humna dargaggeessatti fayyadamee biyya kana osoo hin taane biyya biraatti investi gochaa jira. Waa'ee maaliif ta'a kun? Dhimma qabeenya dargaggootni hirmaannaa diinagdee keessa qabatanii maal jetteef waa muraasa tokko kaasne. Abbootii qabeenyaa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa qabatamaa biyya kana keessa jiruun biyya kana mootummaan kan gaafa
sirna TPLF harkaa fuudhu hasnaa duwwaa fuudhu. Abbootiin qabeenyaa baay'een isaanii biituu kun akka ijaaramtuuf shoora olaanaa taphataniiru. Abbootiin qabeenyaa baay'een jechuudha. Ammoo wal sobuun hin barbaachisu. Osoo sirni kun sirna kana ta'uu baate osoo sirni keessa hojjechaa jiru kun sirna Oromoo hooggansa harkaa qabu ta'uu baate carraa konfidensii sadarkaa muummicha ministeera deemanii balaatinii garagaraa badhaafamu maal maal badhaafamu abbootiin qabeenyaa Oromoo kan eessas turan bara. Sirna wayyaanee keessas turan bara. Sirna san dura dabranis turan bara. Takka namni garagalee isaan illee jiru. Xiyyeeffannoo isaaniif kan jiru. Ni hojjetu ni hojjetu. Dhageettii qabaachuun hawaasa isaanii deeggaru akka deeggaraniif daandii kaka'umsaa akka inni uumuu fi sirna kana keessatti hedduu fayyadaman abbootii qabeenyaati. Haa ta'u immoo qabeenya amma dubbii reefuun dara kaasite abbootiin qabeenyaa alaatti deemanii riisteetii garagaraa ijaaruu investimentii garagaraatti iddoo garaa deeman kun mootummaan dubbachuudhaaf waan kana xiyyeeffannoo ta'uu hin danda'u. Namoota muraasa tokko dhageettii qaban miidiyaa gubbaadhaa fuudhanii biyya alaa deemanii Dubaayitti waa ijaaran jaamaa Ameerikaatti Kanadaatti Awustiraaliyaatti maal maalitti kun biyya kuffisuudha meera biyya ijaarumti. Abbaan qabeenyaa Oromoo tokko riilisteetii Dubaayitti ijaaraa jira. Akka abshaalummaatti yoo fudhate malee doofummaadha. Namoota dhageettii qaban muraasa takka qarshii kuma dhibba takka kuma dhibba lamaan takka maal kanneen fedhaqeen ni waccisiisa Dubaayii keessatti sanboota namni keenya as taa'eetiin achitti biyya arabaa guddisaa jira. Achitti iddoo hojiidhaa achitti ijaarrata mana jireenyaa achitti ijaarrata maal godhatee achitti bitataa jechuudha namni keenya biyya kana keessa taa'e. Yoos biyya keenya kan guddisu eenyu? Biyya kana kan guddisuudhaaf responsibilitiin biyya kana guddisuudhaaf kan biraa eenyu jira? Abbootiin qabeenyaa iddoo hojiilee akkana irratti hojjetan. Abbootiin yeroo hojiilee akkana kaasnu biyya keessatti investii goone jechaa jiru. Ammoo carraa dargaggeessaaf hojii uumuudha xiyyeeffannoon gahaan haga ammaatti xiyyeeffannoon kan namaa jirus muraasni jira. Moor dargaggeessi lafee duudaa biyyattiitti jennee ergaa mannee dargaggeessaaf carraan hojii uumamuun dirqama. Fakkeenyaaf ammaan tana qophii ammaan tana itti aanuuf ulaa galaanaa jechuudha. Ulaan galaanaa kan asiin gara Somaaliyaattis dhufu, gara Sabiinis dhufu, Maaliitis dhufu kana booda carraan ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf filannoo osoo hin taane dirqama. Ulaa galaanaa argachuun biyya Itoophiyaatiif biyya uummata miiliyoona 130 ol baattee ulaa galaanaa dhabuun akka addunyaatti hin jiru. Kanaaf ammoo biyya waan kana argachuun sirni kanaan dura dabran intarastii dhuunfaa isaanii qofa milkeeffachuudhaaf Jabuutii gurguratanii maal godhanii dhimma Sabiitis akka fedhan godhanii dantarabummaa egeree dhalootaatiif osoo yaadne godhamaa ture. Amma immoo iji guduunfatee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafa dhimmi ulaan galaanaa biyya Itoophiyaatiif dirqama barbaachisa liina guddaa hin hojii gaafa halkanii guyyaa iyyuu namni keenya baay'ee hubachuu hin dandeenye. Inumaa kana danqaa ta'uudhaaf dhaabbileen daldaltoonni siyaasaadhaa kana yeroo dhaabbatanii argina. Dargaggeessi keenya ulaa galaanaatiifis qophaa'uu qaba. Fakkeenyaaf ammaa ta'an ba'aa Oromiyaa kanarratti turjumaana ta'uuf qophii ta'uu hin qabnu nuti. Wal afaan translate namaa godhu jechuudha. Abbootiin qabeenyaa yookaan Tigraayirraa dhufanii yookaan naannoo Amaarraa yookaan everybody naannoo wayii tokkorraa dhufanii isaan ulaa galaanaatiin ni hojjetu. Nutiin ammoo warra afaan isaaniif Somaalee fi isaa waliif afaan waliin hojjetu ta'uu hin qabnu. Akkaataa hojii san irratti hirmaannuufis qophaa'uun dargaggeessa ammaan ta'an jechuudha. Kana kan qopheessuu qabu humna olaanaa harka qabu mootummaadha. Dhaabbilee deeggara maal irraa miti. Responsibilitiin guddaan dhimma kanaaf mootummaan hawaasa qopheessuu qabu amma jechuudha. Especially bulchiinsi godinaatii fi naannoodhaa hojiilee dhimma ulaa galaanaa ta'uu jalqabatu irratti especially bulchiinsi godinaa mootummaan Oromiyaa ta'uu wajjin walii galee dargaggeessa akkaataa ulaa galaanaa kanarraa fayyadamuu qabaniin qopheessuu fi hirmeessuun hegeree biyyaa ijaaruu jee namana akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Yeroo keenya wajjin deemuu fi qophii keenya har'aa gara goolabaatti kaaffinnu ta'a. Egaa dhimmoota dargaggootaa wanti waa'ee dargaggootatti wal qabatu wanti irraa ka'u hedduudha. Keessattuu dhimma gama abbootii qabeenyaa kanaan wal qabatu qophii biraatiin akka ijoo dubbii tokko goonee walitti deebinu ta'a. Gama dargaggootaatiin garuu xiyyeeffannaan dargaggootaaf kennamuu qabu keessattuu qaama mootummaatiin xiyyeeffannaa olaanaan dargaggeessaaf kennamuu danda'uudha qaba. Nageenya waaraa biyya kanaa fiduu kan danda'amu dargaggeessi yoo dinagdee waaraa qabaate qofa. Kana eenyumtuu itti walii galuu danda'u qaba jedheetiin amana. Egaa qophii keenya har'aa yeroo keenya wajjin deemuudhaaf asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophichi qopheessuudhaan si waliin turtii kan taasise ani Rabbirraa Leenjisaati. Walli kiyya dhugoomsaa abdii yookiin dhugoomsaa Oromoon waliin turtii kan godhe ta'a. Egaa kuni qophii jeemin irraa qophii nooletii torbanitti guyyaa lama isin bira ga'uudha. Qophiin nooletiin dhimmoota garaagaraa irraa mari'achuudhaan yeroo biraattis kan walitti deebinu ta'a. Har'aaf asumarratti kan goolabnu ta'a. Hanga xumuraatti waan waliin taataniif ulfaadhaa jechaa qophiilee jeemin irraa waliin turtii gaarii.